Yeroo baay'ee namoonni hedduun gaaffilee gosa garaagaraa na gaafatu. Isaan keessaa tokko kan ta'e kaameraa appilikeeshinii akkamitti fayyadamteetu hojii yuutuubii hojjetta kan jedhudha. Harreen guyyaa haaraa kana wanti isiniif qabadeetti dhufe kaameraa appilikeeshinii qarshii hedduudhaan gurguramu tolaan isiniif kennuudhaaf qabadee dhufeetiin jira. Waggaa hedduudhaaf kan inni ofii kootti fayyadame kan baay'ee tokkotti gammaduu fi siitingii ajaa'iba ta'an kan of keessaatii qabudha jechuudha. Kan isinitti agarsiisu hedduu tokko isin gammachiisa, baay'ee tokko faayidaa guddaa kan isiniif kennuutii danda'udha jechuudha. Egaan sababni isaa maaliif jechuutii ni dandeessu. Akkuma agartan as keessatti kan argaman siitingii kaameraa normaaliin bilbila keessan isiniif kennuu hin dandeenye waa hedduu kan enable isiniif gochuutii danda'udha jechuudha. Waa hedduu ittiin gochuutii dandeessu. Fakkeenyaaf jechuudha yeroo viidiyoo keessan waraabdanii normaalii achuma irra teessanii kalarii isaa akka fedha keessaniitti akka isinitti toletti jijjiiruutii dandeessu jechuudha. Kana jechuun egaa hojii hedduu isinirraatii salphisa jechaadha. Sababni isaa immoo ganaa editingiidhaan waan sirrachuu qabu normaalii yeroo viidiyoo keessan waraabdanii sirreessuutii dandeessu jechuudha. Kana qofaa miti jechuudha. Focus systemii isaa akkasumas immoo light systemii waa hedduu jechaadha kan inni of keessaatii qabu. Kanaaf egaa waanuma fedha keessan ta'e addaarra normaalii ta'ee isiniif dhufa jalqaba irratti saniin booda isin immoo wanti isin gootan akka fedha keessanitti jijjiiruudhaan siitingii bareedaadha jettanii kan yaaddan irranii kaa'atu jechuudha. Gosa viidiyoo hojjechuu barbaadanii fi hojjetaa jirtanii sana irratti hundooftanii jechuudha. Keessatti yuugaa yuutubaroonni gurguddoos taatanii biginerii kan taatan reefuu kan eegaltan yoo jiraattan aappiin kun baay'ee tokko professionaala kan ta'edha jechuudha. Resolutionii amma 4K'tti viidiyoo isiniif waraabuutii ni danda'a. Yeroo viidiyoo sana waraabdan egaa qulqullina barbaadan irra kaa'achuutii dandeessu jechuudha filattanii. Egaan hedduu tokko isin fayyada. Namoonni kaameraa professionaala ta'e fayyadamtanii beektan illee aappii kana yoo fayyadamtanii ilaaltanii hedduu tokko akka isinitti gammaddan uumamaa tokko shakkii tokko hin qabuun isiniin jedha. Egaan kanarratti egaa kan argaman siitingii baay'eedha. Tokko tokkoon isinitti agarsiisuuf yeroo hedduu hin qabu. Garuu egaa linkii isaa description box jala isiniif kaa'eetiin jira. Buustanii ofii keessaniitii maal jechuu akka barbaadan maal appilikeeshinii kana keessatti akka jijjiiranii sirriitti ofii keessanii cheekii gochuutii dandeessu. Aappii kana immoo akkamittiin buufanna kan jedhuuf baay'ee tokko salphaadha jechaadha. Linkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf daayirektii bakka kanarra ni tuqxu jechuudha. Saniin booda gara websaayitii kootii isin fida jechaadha. Addanarraa egaa salphaatti appilikeeshinii barbaadan kamiyyuu gadi buufachuutii ni dandeessu. Barreeffamoota isin fayyadan immoo addanarra waan isiniif kaa'uuf wanta barreesse kana osoo dubbistanii hedduu tokko irraa fayyadamtu jechuudha. Wantoota garaagaraa addanarra isiniif kaa'a. Aappii yeroo gadi buufachuu barbaadanii dhumarra ni dhuftu jechuudha. Scroll gootanii bakka kana keessatti ni argattu. Iddoo kana mallattoo daawunlood kan jettu ishee kana ni tuqxu jechuudha. Achii booda bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a. Kana jechaadha. Appilikeeshinii irra isiniif qabadee dhufe kanatti egaa akkasiin gammaddan abdii guddaan qaba. Yeroo itti aanu maal akka isiniif qabadee dhufu barbaaddu mastiin. Bye bye.